Hey, ergaatana sammuu tee keessa naa kaayyadhu. Haga addunyaa tanarra jirtu du'a jalaa miliquun akka hin jirre. Namni kun yaadne arra maamma bayaanaa galatoomuun jedha. Namni akkanatti ifa kaayee ani addunyumarratti yoon fi waa harkadhe akhiraa haana qixaaxuu rabbiin ji'e. Hey, ergaatana sammuu tee keessa naa kaayyadhu. Haga addunyaa tanarra jirtu du'a jalaa miliquun akka hin jirre. Lammaffaa duniyaa tanarra raahaa qofaan jiraachuun jaalala qofaan gammachuu qofaan jiraachuun akka hin jirre. Sadaffaa jecha ilma namaa duraa nagaa ba'uunis akka hin jirre. Yoo waa sadeen kana sirriitti hubatte waan si dhufu hundarratti tasgabbiidhaan jiraachuu dandeessa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee viidiyoo kana daawwannee haa walitti deebinu. Wallaahi qasaman billaahi ana osoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala miskiinummaa fi waadha addunyaatti nama koruu baatee akhiratti qixaata nannaa qopheessan irra fiiladhaan. Maaliif jennaan cinqii biyya waa lama hin ta'u. Salaata biyyaniin jabeeffadhaa waan biraatiin immoo yoo nazabu. Mee viidiyoo kanas waliin haa caqasnu. Doolaara irratti wal lolla. Doolaara irratti halkan qaaxiraa bullola geessanii doolaara irratti quba keenyi wal arrabsan. Isin immoo ajandaa uummadhaateeti ustaada maalinaan jedha ani immoo maallaqa nas walitti qabataa jira. Ustaada maalinaan jedha tisiitu yaa maallaqa walitti qabataa jiru nuti. Akkana naaf yaate faate quba keenyaati maallaqa fudhanna nuti. Akkas maallaqni akkas malee hin dhufu waa hin dhufu akkas maallaqni yoo akkas taate malee hin dhufu maallaqni akkan namni xiqqaateetu faranjiidhaa dhiqee maallaqa fidaara akkas faranjiidhaa dhiqee maallaqa fidanam wallahi anamma silaa osoo silaa amma bakka faranjii san dhaqe faranjii dhalaa fi dhiiramaan ta'an qeetan akkasitti tajaajilee maallaqa fudhadha. Awanti guddaan irraa qabu maallaqa irraan haajaa qaban. Wallahi wanni akka maallaqaatitti halkanii guyyaan nu maraachaa hin jiru. Shoof allaale akkas gowwaa ta'anii maallaqa fudhatan. Namni gowwaan maallaqa jee ni maraata. Shoof ilaala ummata ilaali namni gowwoomee maallaqa fudhata. Yoo gowwoome malee maallaqni namaaf hin argamu. Doofaa ta'e ammas maallaqa fudhatan. Dhaggeeffattan fakkaatti daawwattoota keenya waan biraatiif waan kana hin finne ani Muhammad Bayaan kana lafattis wal beeynaan tarii gariin keessan irra guddaan keessan onlaayinumarra baruun keessan ni mala odoo bakka tanan gahin odooniif akkanan ta'in namni karaa miidiyaa fidi ana yooniif hin ji'e dhugaarraan fagaattu. Fakkeenyaaf TV Hamilton gaafaan hojjedhu narraa waraabi ji'ee sagantaa isaa irraa waraabee sagantaa san amma durallee isinillee daawwattanii innillee gallakkisee ture. Lafattis gorsuun narraa moggaa miti. Odoo asin gahini beeki. Waan gorsa jedhan nama fi torba garagalchanii baanan san 17 ol garagalcheeti. Kan narraa waan kana dubbadhe. Gama biraatiin gaafa Harar ture ana bira ture. Akkasuma ammaas bu'aa bayii meeqa keessa waliin baane. Rakkoodha wal bira dhaabbachuu isa bira dhaabbachuudhaa fi gaafa waa duraa badan gaafa silaa wanni inni onlaayina kanarraa qabu hundi silkiin jalaa fuudhamtee sababa kiyyaan akkaataa itti tarkaanfii fudhadhee fi kan inni waan biraa keessa galuu galee gahee kan inni deebisee fi hedduudha. Awwan inni waan kana jedhuu fi isa xiqqeessuu fi isa arrabsuudhaaf miti. Asumaanuu inni naa hubachuu qabdan. Ani video akkana arraan naa dalaguun dura takkaa viidiyooti yoo amma feetan jala yaatan namni akkana jedhu jeetumaan kophaa gallakkisa malee kan ammoo arra dirqameeti irra guddaan keessan majlisni eessa jira sheekkan eessa jirtan yoo neefe lafatti wanni duubaan bilbilamu eessa jirtan huma ja'a namni kun yaadne arra Muhammad Bayaanaa galatoomuun ja'a namni akkanatti ifa kaayee ani addunyumarratti yoo neefi waa harkadhe akhiraa haana qixaaxuu rabbiin ji'e. Deebi ammas kaayyoon kiyya maallaqaa if gowwoomseeti maallaqa akkana shaqqalatanii ji'e ogguunii fi inni dubbate waan inni jedhu sangaa hunda afaan nan jedhu waan taateef ergaan hin qabu. Mee duuba egguu bakka tana taate wannummaan nama waaqadhe ustaaza
maarree jechaa ooltaniif namni tokko maqaa haajii baafachuu danda'a, ustaaza baafachuu danda'a, sheekha baafachuu danda'a, muftii baafachuu danda'a. Maquma namni kun if maxxanse kanarra laalamee subhaanallah jechaa ooluun maal bu'aa isinii qabaa? Ibsi abbaan dubbate kun irra guddaa folloo barbaadaa fi maallaqa barbaadaa fi ji'een namni namarraa dubbatame. Wanni abbaan dubbate kun duuba namni kun biyya tana keessatti maraataan jiraachuu ni jiraata. Biyya namni biyya tana bulchu eegaa seera mootummaatiin biyya tana bulchu. Jallataan ni jiraata, jallisaan ni jiraata. Waan seeratti hin bu'initti. Hoggaan ifeen akkana jedhu. Isin ibsi asii achii kun maaltu isiniif hafee jechuudhaan dubbachuu barbaade isallee asuman ergaan hin qabu rabbi haa qajeelchu. Maaliif jennaan hulaan tawbaa hin cufamne qaceelloo numa hawwinaafi laakiin ammoo isin walii iyyaa ooluun lallabaa ooluun isiniif gahaa kafaaku isiniif gahee jechuudhaaf wanni inni waan kana godheefi. Asuman ergaa yaa Muhammad Bayaan ammallee karaa rabbiitiin siyaama. Obbolummaa islaamaatiin siyaama. Tawbadhu karaa rabbii deebi. Addunyaan gabaabdu, addunyaan xiqqoodha. Tanuma kitaaba rabbii kanniin barsiisa jettu san keessattuu agartee jirtu. Haareetti waan hin siimoo miti. Karaa rabbii deebii tawbadhuun siidhaama takka. Isin ammoo hawaasni waan inni isinii dhaamu. Maqaa kanarra dhaabbattanii wali maqaa warra diin qare'ee, maqaa darasootaa, maqaa barattoota diin islaam, maqaa barsiisootaa akka hin tuttuuyne hadaraa waan inni isinii dhaamu tana nuufis sabaata kadhadhaa. Isallee rabbi haa sirreessuu haa deebisuu kadhadhaa. Waliifillee sabaata kadhadhaa. An kan na ajaa'ibu nama bakka diin irraa baratu hin laalle nama akkana ammaan tana je'e baru dhufa ammas baru jala deemta. Saniif sabaata ifumaafuu rabbi isiniif waaqan. Salaamu alaikum warahmatullahi.